obboleessa obboleettii arra dhaamsa kun siin dhaamsaan hin dabarsin hiriyoota keetiif sheer godhi addaalu ala khayrii kafaa'ilhi namni waan takka gaariitti nama yaji akkama waan khayrii san dalageessaniifu hadaraa saayiban kee biraan naagiin sin jedha waa'ee maalitti waa'ee gosummaa arraan kana sooshaal miidiyaan irratti waa'ee gosummaatii fi kanaa wal qoodutu wal dhaadheessuu maal kaan haarii nuti gosa maaree kanaatu hedduu mata balawwan islaamaa inumaa zamana kana faan baas dhiyoota namaatu dhufe nuti shamarran maareeti shamarran xiqqashooti kau kalau maalii goo shamarran bakka ishee taasisu daangaa rabbi qabnaa nuti obsa hin qabnu balawwan keessa islaamaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salaam tanni irraa fanne hadiisa رواية مسلم كستي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وفي كستي إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه أكنجا إسنتاني وجلما قستي وجلما في الناس لما كستي هما إسال لما سن بهم كفر ما رجع سبب كفر ماتي وجلما سن لما كستي بهم كفر سبب كفر ماتي جا إن تكفادا الطعن في النسب تنبكين ديموف الطعن في النسب gosummaadhaa wal jiru nuti gosa maaras jaanii gosa haanti qeessanii haan qabu inni lama faadhamu anniyyaa hatu alamayyiti jameetarat iyuja sabab bakirraa soo barbaanne bahooma gosummaa tana obboleewwan keenya islaamaa axaanu fi nasabi gosa wal jiru wanni akkas fakkaatu jirtu obboleewwan keenya islaamaa nuti gosa maaraatti gosa milqashaa jennee beeki gosaan arraan tana hedduu sojaal miidhaga deemu jira sababa kufurmaan sitti argamuuti beek hadiis ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam fudhachuu qabda hadiis ergamaa rabbitti saniif ummata keenya gosummaadhaan wal hin tuqina gosummaadhaan wal hin tuqina mee rabbiin subhaanahu wa ta'ala qana keessatti akkana jedha wanti rabbiin gosa godhan uumeef kun qana keessatti rabbiin adda nu baasee jira balawwan keessa nama rabbi subhaanahu wa ta'ala akkana jedha بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا رب سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا إلمان إنا خلقناكم تيسن أمنا جرجا من ذكر وأنثى إلى ذكافي ألا تكرر آدمي في هاورا اسم أمنا أتت لرب سبحانه وتعالى أكون تقطعني هجة بل ممكن الإسلام حرات اسم موسى والبابتان أكت كتار رب سبحانه وتعالى إمجرا إذا تكافي ألا تكرر اسم أمنا وجعلناكم أكسما اسم غوني شعوبا سبا اسم غوني وقبائل قبائل تشوان شوغرا تكاتي وقبائل تون أكسما غوسا اسم غوني سبا في غوسا بل ممكن الإسلام وانت ربين سبا أدنو باس سمنكم سنخنا جسابه هدو باسي أكسما وقبائل akkasuma gosa maarree gosa hedduu gosa kee weera wanta godhe keessa rabbiin gosa hedduu meeseef akka irraan ta'an dubba isiniin kun waliin dhaadhatanii tokkoleewwan keenya islaamaa akka irraan isiniin kun wal xiqqeessanii miti gosa maarreetti gosaan akka ta'anii akka isin gosa wal dhaadhatanii miti biyya kabaleewwan keenya wanti rabbiin tana uumeef jira leeta aarafuu jira akka wal beeytanii fi abuluun kun gosa kanaati saniifuun kun gosa abuluu jaama akka isin wal beeytanii wal maxxanfatanii fi obboleewwan keenya islaamaa maali gosummaa osoo rabbiin akkana jedhu arraan tana gosummaadhaan shamarran taatu hobatta biraa akkasuma dargaggeessi laa taatu waan biraatiif dubbachuu qabu waa'ee gosummaa isaa ta'u obboleewwan keenya islaamaa saniif uummata keenya islaamaa isaa wanni qabantu fakkaatudha rabbi subhaanahu wa ta'aala itti aansee aayata keessatti maal jedha eega leeta aarafu akka wal beeytanii fi akka isin wal beeytanii wal maxxanfattanii fi rabbi subhaanahu wa ta'aala wanti gosa godhe isin gooneef inni kun gosa abula buluutitti akka wal maxxanfattanii jedha itti aansee maal jedha rabbi subhaanahu wa ta'aala inna akramakum indallahi atqaakum jedha gosummaa isin yaadan ta'e rabbiin dhiiseeti waa'ee gosummaa irraan ta'e isin olii gadi hin dhiisee rabbiin subhaanahu wa ta'aala inni akramakum irra guddaan keessan irra kabajamaan keessan anaan biratti akkaan darajaa qabne biratti atqaakum irra na sodaataa keessan jabbaleewwan keessa islaamaa rabbiin biratti gatii qabu nama gosa maareetii miti gosa feetee hote jabbaleewwan keessa islaamaa lamii feetee hote arabaa miti ajamaa bi khafeet irraa dholattee wanti ati rabbii biratti itti ilaalamtuun sodaa rabbii jabbaleewwan keessa islaamaa saniifuu hadiisa ergamaa rabbii jecha rabbii kan jabbaleewwan kun dhugumsuun hojii jiraata ergamaa rabbii maal jee himeen ture bara hadiisa namni wanti tun isa keessatti argamte sababa kufurmaati obboleewwan keessa islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala qona keessa akkana jedha wamaa aataakum rasuulu khudhuuhu wamaa nahaakum anhu fantahu waan ergamaa rabbii isiniif fide fudhaa waan ammoo ergamaa rabbii irraa isin dhorkarraa dhorkamaa jira rabbiin subhaanahu wa ta'aala saniifuu arrabuu obboleewwan keenya islaamaa buusaa wal tuquu tana dhiisnu horiyaata isintu waan fakkattuudha isuudhaan isin jabbaleewwan keenya islaamaa andaamsan garmaan darfadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh